bara jaahilummaa kan yeroon dukkanaa irraayis dubbannee waa'ee isaa kaafnaa bara qaroomina bara teknooloojii wal bira qabnee irra haa ilaallu wajjin irreedduun bara sandaqa isaa ta'ullee wallaalaa kan keessaa dammaqe ifa argee laalaa kun sabaaf hojjete lammii isaaf qooqamee niin ibsaaf jee fiiga ifaa itti dhaame risaalaa barreessaa argee baalatti makiinaan hin jirtu miilaan geeyse itti miilaan lafa deema dadhabee osoo hin jenne lagaaf gaara qarree deemee itti kanne gara walloo kute imala dheeressee jimmaa fi iluudhaas yeroo takka geessee shawaa fi wallaggaas keessa qaxxaamuree ergaa manaa ba'een itti geessee goree xayyaaraanii miti miilaan karaa deemaa laalaa kaayyoo dhiiraa gootota ganamaa arsii fi asoosaa ammas booranatti baatis karaa bulu yoomitti dheeratti qooqama sabaatiif dhiirte katto hojjetti. Ergaa isaa hiree fidatan isaanii ifaan hangee barroga hundaanii Oromiyaan guutuun qabsoo eegalanii deebiin akkanan kana kunoo akka jiranii jechuudhaan hamilee xiqqaa guddatti horee bakka iyyuu jaarratee miseensota horee tokkummaan hiriirse qabsootti hiriire. Ergaan isaan jidduu deemtu akkaan jabduu halkanii fi guyyaa aduun isin gubduu yeruma takkallee deemtu hin dadhabduu sinqiin isaanii muukaaf baala jiidhaa sabaaf utubaa ta'an gaaddisa jiruudha. Ergaan taanis kuttee gara bishaan baaraa doonii yaabachuudhaaf ga'een laga qarqaraa biyyoota arabaa kanarraas deemanii gargaarsa namummaa isaan gaafatanii hawaasa keenyaatu rakkoo keessa jira ibidda nuuf kennaa meenu gargaara. Mootonni biyya arabaa dhugaa isaanii baree akkasiin hundinuu ibiddaan gargaaree alhamdulillaahi ibiddaas arganne mee maal dhabne kunoo milkoomne waan yaanne jechuun mari'atan waliin tatta'anii gammachuun guutaman humnaas argatanii Oromiyaa naquuf ibidda argatan eeysaan akka naqan mala wal gaafatan. Tokko lama godhan bakka lama baasaa akkasiin jalqaban doonirra fe'insaa tokko Soomaaliyaan kaan ergan Eltiraa waraanni gariinis daangarratti eegaa jira kan Soomaaliyaan kute mootummaan qabamee jaarraa abbaa gadaa gaafasan hidhamee ibidda guddaatu harkaa booji'ame. Kan Eltiraan kute ni seene milkaawee rabbiin laafisee fi Oromiyaa ga'ee elemoon gaafasan qabsoodhaan milkaawee waraanni gammachuun ol ka'ee qophaa'ee akkasiin hidhannoon Oromoof mijjaawe. Yeruma gootonni Oromoo meeshaa Oromiyaa geessuu diinni rifaatuudhaan eegale gaadheessuu barri gaafasanii yoom arra waa ta'e barruu seenaa jira kitaabaan qophaa'ee. Baafi kaabaadhaan kibbaan gadhiyatti eegalan finiinsuu dhukaasa diinatti elemoon baarraa ibidda qabsiisee rasaasa banuudhaan diina faffacaasee sagaleen qawweedhaa waaqoo bira geessee jeneraal waaqoonis qabsoo fiffiniinsee kaambii diinni qabu baalirraa balleessee buqqaasee nafxanyaa biyyarraa fageesse. Nadhii gammadaatis arsii mimirqaansee jaallan Oromootaa diina kokkee dhoosee gara shawaaf iluu sagaleen jabaattee Orommiin Oromoo diina kokkee huute minilik gaafasan balaan itti buute qaama gabroonfataa gaafas bubbeen fuute. Ibidda waaqoodhaa wallaggi dhagee qilleensi bilisummaa gamanaa urgaawee jechuun lagga isaanis qabsotti ol ka'e kaabaaf kibba bahaa qilleensi urgaawee lixa biiftuudhaayis hidhannoon mijjaawe. Roga hundaan cufan xixiqqallee qaawaa lafa dhiiga godhan diinaa haaxaawaa reefi nafxanyaadhaan lafa garagalchee gootonni Oromoo Oromiyaa tolche. Gara deemu dhabee mootiin gabroonfataa fala biraa dhabee waywaatee iyyataa waraanni inni qabu hundi biyyee nyaate garam koo haadha koo Oromoon nakkaate jedha eeyduu isaan boo'ee mammaraate. Jaasii achii fiigee babbaaragaa dubbisaa kitaaba seenaatu naaf ragaa iyyee sagalee lallabaa yaa warra faranjii dafaana dhaqqaba jechuudhaan barreessa qalamaan katabaa itti fufa walaloon.